kana laawwan ilaaluu qabnu. Akkamitti immoo promote godhamee sadarkaa kanatti alimoonni gugurdoon bakka isaa jiran ustaaz paayilatiin gugurdoon osoo bakka san dhaabbatan inni amantii nama qabsiisa. Dursisaa kan namee gara maayikitti affeeramee inni amantii nama gorsa. Qaanfachuu qaban amantii musliimatti. Wanni kuni jaarraa keessa jiru kana jaarraa qaroomnii kanatti akka isaan shaqqalaa dhufan durseen dubbadha. Ustaazotuma gurguddaa ijuma ustaazota gurguddaatti bu'ee gurbaa kana bakka isaan jiranitti anatu shahaadaa nama qabsiisa. By the way, amantiin musliimaa iqraadhaa mi jalqaba ani nama amantii keessa deddeemullee miti. Qaraadhaa, alimoota baradhaadhaa, markaza seenaadhaa, quraana baradhaadhaati. Eegasii hadiisa gootan amantiin musliimaa maayikii qabatanii har'a nama yaamuu hin ajajne masgida rabbii keessatti bakka itti sala akhlaaqa umar harmaan qabu laalee gara amantii musliimatti dhufuu danda'uu qabu obboleessi. Akhlaaqa obboleeyyan keenya asirra jiru argee gara isaaniitti dhufuu danda'uu qabu. Heydar dogoggora ni qaba, dogoggora guddaa qabee bira jirraaf hin faarsinu dubbannee itti himnee bira dabarre gadaafillee taanaan akkamitti dogoggoroota kana hunda arge hin salaatu isaa kana arge dhuga akkuma na riskii fudhadhee gadi bahee dubbadhe sanitti silaa gaafa san dubbatamee wanni kun qorannoon kun ni godhama namni hundi dubbataa yoo deeme wanni kun sadarkaa kanan ga'u ture. Ijoolleen maallaqa kana kannaa turan ustaazota if dura laalteeti malee abdii beekteeti miti. Jajjabeessa nama kana gargaara obboleessa keessa amantii musliimaa dhufe jedhamaniiti. Ani sin duratti haasa'uudhaaf qaanfachaati ulamaa'iin irra gurguddoo as keessa jira. Beekumsa diinii qabaadhee miti akka yaada nama miidiyaa kanarra si wajji jirutti malee. So ijoolleen maallaqa sarriyaala 10,000 kannaa turte ijoollee mana arabaa keessatti arra moo boruu biddina qabata arra moo boruu akka barbaadan na godhan arra moo boruun qabamee har biyyaa galeechaa turte ni beeyna. Haqa namaati hurkaan miliyoonni 16 obboleessa yeroo dhuguma dubbanne maallaqa salphaa miti yeroo amma jiru kana keessatti ummata naannoo tokko musliimoota buqqee deebisee dhaabuu danda'a. Ka inni amane wallaahi billaahi tallaahi 16 miti ka inni amane miliyoona 24 ragaan ammallee ka biraatu jira dhaggeeffadhu. Bakka biratti maallaqa guuramee jiru. Akkaawuntii Awaash jira, Hijiraa jira. Naabbii haa quban qabaame miliyoona 24 maallaqni obboleeyyan keenya dhageessanii dhagahuu baattanii. Wantummaa waan kana keessaa walumaa galatti harka guuradhee efa gaafa san ustaazotaa fi ulamaa'innatti duulte callisee abdiin miidhamee dhaqee ilaalle hospitaalatti aan achuman jira na yaaman hunoo Heydar quba qaba. Heydar na yaaman moo na yaamne hottuu viidiyoo hojjedhu hin hojjedhuan rabbina shaahida kunoo xiqqaa fi guddaan na yaame nama gurguddaa isin beektantu na yaame hin dhayi soomana lafti caljeeta ilaale gargaara hin jenne hin gargaarina hin jenne ka callise na jaabee hin jenne haga guyyaan kun dhufu calliseetiin eegan akka obboleessa keessanii tokkotti. So namni gaafa san waan kanarra naa dawwale jalqaba gaafa na waa'ee abdii dubbadhe Umar Harmaati as na bira jira fuula kiyya dura. Murtii dhiisi waan kana hunoo na fuula dura taa'ee koflu jira argu jirtanii. Bisen jira kiyyaan takkaa fireendi abaaboo darbaame. Dhiisi murtii waan kana lakki yaa ustaaza kiyya abdiin fammee ati akka yaada keetitti gorsa fudhatuun qabanii amantii baruun qabanii yoo namumti tokko kophatti isaan argee waa'ee amantii islaamaa keessaa gadi fageenyaan gaafate maal deebisan. Annatti hin fakkaatu addisuun kun hin amannee isinin hin jenne an ustaaz hunoo na fuula dura taa'u jirtanii. Anillee akkasuma siin jedhe natti hin fakkaannee dhugaa miti siin jedhe. Fakkaannee agartanii uummata keenya kanaaf isin dura dubbachuu kiyyaaf dhiifama gaafileen gaafataman gurguddootu jira. Namuuf qulqulleessuu qaba. Ustaazonni bakka garagaraatti biyyoota arabaa garagaraa keessa maallaqa maqaa walitti qabaa turan hundi as bahanii dubbachuu qabu. Addatti wanni Heydar attaa godhameef kunilleen akka wanni hedduun ifa bahuuf naa isinii hima. Ustaaz Heydaris gabbee waan fedhe dubbata geessisan jechuun waan beekuu fi waan quba qabu. Kanaaf namoonni hundi waan kana amma asirratti barumsa guddaatu uummata musliimaatti galuu qaba. Nama gara amantii musliimatti dhufe borsaa maallaqaatiin afaan fiiguu osoo hin taane barumsaan quraana qabatanii afaan fiiguu miidiyaarra fiduu osoo hin taane akka baratee gadi dhufu godhu kanuma yaadni kiyya akka wallaalaa keessan tokkotti naa galatooma ulfaadhaadhaa itti fufa. Ayyee dabareen in koodhata inshaallah ani chaarjiin irratti cufuu fi abbaan caaliifaa namoonni na folcha. Carraan kiyya carraan ustaaz. Yeroo birriin itti gaafii kiyyallee gaafii obboleessa keenya murtii guutuutiin wal fakkaata. Jara keenya awwalatti jibicha haada korma bahu haadarra beekanii jette Oromoon. Gaafiin ani isinirraa qabu nama kana waliin nyaannee dhuynee waliin bullee oollaa jika jedhaaru arraba keessanii obboleessa keenya Heydar irraa kaasee waan deemu kana osoo laaltan kiyaanaa hagana geettu ta amantitti illee deemtu osoo argaa jirtan ta hawaasatti illee deemtu ganuu guddoo sana osoo argitan maaltu isin cadhisiise tokko lama namni kun isin waliin deema hajira abboo sadi saala jedha saabolaan jedhani saallin saalfatu abbatu jala saalfataa jetti Oromoon argaa jirtani wanni kun namni keessa laatan qabaannee amantiin inni qabu hin jiru isi jalaa saalfanne
obboleessa keenna waan kana maqaaf itti dhufne haqaaf itti dhufte eega itti dhufte rirriga akka gayyaa loonni horii sanillee yoo taate rirriddanii salaati maaltu jechoo isin dhoogge jettanii eega inni dide yoo ka jettan taate yoo gurbaan sun jecha san fudhachoo ka didu taate isintu waliin deemaa jira waan kana tarkaanfii bidhaatti maan fudhanne isin al-aarifu yaarifu bil ishaaraa jedha warra arabaa kun namni waa beeku akeekii waa beeka akeekii immaa hawaasa kanatti asi waa himne tokkoffaa amma isa dura warri dhiifama nu gaafachoo qabu akka hawaasaatitti isi warra koreetii fi warra sheekolee warra obboleewwan keenna qaallicha kana waliin deemaa turtan hawaasa irratti ganuu dalagame kana heydar irraa kaasee isintu dhiifama hawaasa kana gaafatuu qaba isa duraayyuu akkasittiin jedhaan maaliif jennaan hadha eega dubbiin lallaaqame rabbi dhugaanu haa dubbisu asbaanii ani garana jechoon hin malle yoo rabbiifillee taate obboleessa islaamaati jettanii uffaanaan deemaa turtanii maa obbolummaa dhuga'aa san eega irraa dhabdan tanatu jira maaliif hin jenne akka namitti yaada manaa rafsee bada ballitti jennaani isiin innillee okkola bada hokkolticha jechoo saalfattee dhiirsa namni mana kana keessa jiru martuu akkan qaqqabuu jette dalga qabdeeti ta'amma isin irraa nu himaartanillee nu akkattiin hin fudhannu dhugaan jiru awwalatti hawaasa keenna ummata oromoo ka islaamaa amantii kana walitti qabnu nu'uu ganuu isin irra dalannee dhiifama nuun jedha achitti isin amanna sun achi kalammaffaati ka waa'ee amma horii haganaa kanaa gadi bahee walii daddabarsine waan jedhamu amma maqaa eedariitiin kahe kan amma namni kun fayyatti jira namni yoo lolallee taate yoo falmullee taate bakka fayyaa kanaa bahee silaa waa jedha tunillee akka allaalutti akka wallaala kiyyaa allaalutti wahiif fidan wahiif dhufte malee yoo kalee wanni himan kun guutuullee jiraatte silaa gize makalee wanni sun kaatu dubbatan adda oolanii bulanii waan kana duubaan fiduunillee quba achisa akeekame kana walakkaan garana as haa garagalu waan jedhamu wahiittu keessaa namatti mul'ata amma quba namni achitti akeeke gurbaa kana gara isaa kan achi hiitte qaban amma yoo tanaan gadi darbe girrisa akka taayyeen jedhe kun girrisaan bakka lamatti qoodamaa wal dhahaa tana keessa bultiin ni baatiidha natti fakkaata Allahu aalam rabbi nu haa dhiisu maaliifi nuufii bira hin jirru ka qabatee jirru intaloo mooramee dhicha tolii jedhe jedhani qaallichi bira hin jirru waan ta'eef Allahu aalamii tana jala darbanna isinii galee amma bakka lamatti yaadni kun haa qoodamuuf wanni tunillee gadi dhufte natti fakkaata kanaaf ta irraa booda obboleeyyan teena warra garee shaadaa nama tokkollee taatu lamallee taatu sadillee taatu as keessa jirtani nama lafatti shahadaa qabsiisan miidiyaa irra fiddanii shahadaa qabsiisuun maa barbaachise lafatti shahadaa qabate jedhanii gurbaan amma gangalatee garas deebi'e kun miidiyaa irra fiddanii shahadaa isaa nu barsiisuun maaltu barbaachise namni yoo amane nafsee ufiitiif yoo kafaree nafsee ufiitiif tokko ustaaz Ahmad as keessa jira gaafii kanan deebiftan abbaan caalii isin ilaallatti wanni kun wanni miidiyaa kanarratti waan gaarii dalagaa jirtan waan gaariif isin jaalanna haa ta'u ilma nama eega lafa qabsiiftan beekamtii ilmi nama namarraa barbaadan rabbirraa barbaadan amantii tana eega itti dhufan feekeef itti dhufatan mul'isuuf itti dhufatan mul'ifachuuf itti dhufan dhugaaf itti dhufan ka irraa boodaati yoo nama amantii qabsiisan waa tahaa jechi jedhamu kun fakkeenyaaf biyya keenya wanni haasamu wanni akka pheenxee tun looniin nama sabbakti loomiin nama bittii mallaqaan nama bittii harka qadheessa kana jedhan nullee amma meeteenna tunu maaltu nurraa haferee yoo nama as deemu kana looniin kabinnu taate mallaqa horii baafnee kabinnu taate teennallee jireenyi adeemsi tama jara pheenxee tana fakkaattii jecho kanaafi waan akkanaa kanallee laalladhaa jara keenya amantii islaamaa yoo taate Itoophiyaan guutuun illee yoo itti kafarte aalama keessa jira hin cituufillee hin taa'u ni malaalisa malee waan rabbi kalee tikse kanaaf wanni akkanaallee adeemsa keessan keessatti laallachuun dirqama isinitti ta'a jenna kafa caafattanaa margu jira gaawwannoo argu jira gaaraa kurma nyaaraa Ajmurti galatama alfaadhaadha. Dumaan qabu waan fidadhe gaafii sannaa deebisa. Galatama alfaadhaadha. Dubbiin teessanii nama gadi qabee laaleef gara nama nyaatti. Haa ta'u ammoo akka isin haasoftaniin haasawwan gama kiyyaanii rakkoon qabu.
gaafa abdiin maqaballeessaa riisitii sobaatiin dhufee waa meeqa jedhu dhiisii hin jenne yoo san fayyaa qabaa gaafa inni nama arrabsuu fi waa meeqa godhu fayyaa qabaa gaafa namni inni maqaa balleessu ofirraa dubbatamu fayyaa hin qabu namuutu beektan mikir lama kaarii qallaal nu itti amaarrini namni gaafa sachi waa nama darbatu laafaadha. Wanni garee shaadaas maqaa dhuftaniif illee hin jiru gareen shaadaadha kana waan balleessillee hin qabu rakkoon qabu galatoomaadha si ulfaadhaadha. Amma kanarra deddeebiin haasa'u alaa kulli haaliin eega diraamaa hojjetamaa jiru bila kana gurraa fi ijallee isin qabe rabbi isinirraa haa banu du'aa isin godha akka nama banii Muhammad tokkotti rakkoon qabu anyways isin nama guddaadha isin deddeebisuun barbaadu Ustaaz Ahmad Carraan keessanii sana booda immoo Abu Mus'aab sheenni keenya ustaazni keenya waan jiru haa halalchan inshaallah agarsiifamuu Ustaaz Ahmad dubbatanii ijoollee guddisaa fi Ustaaz Ahmadin Guddisaan Ustaaz Ahmad. Abbaa caalii na offolchaa ka hangafni ofiituu taa'u obboleessi guddaatu taa'u dubbachuun kun ni ulfaata. Abbaa caalii na offolchitanii isaanti jira Abu Musaabti jira na offolchaa kaasee offolchine jedhaa nan dubbadha inshaallah. Ayyee. Eeshi galatooma ulfaadha jalqaba bakki ni ka'u. Rasulli salawaatu rabbii wassalaamu alayhi aasaa rasuula rabbii kananii daliila godhadha. Waan isaanii yoo daliila godhatan namaa tola. Tolaafis. Inshaallah lola keenyas tola keenyas rabbi sanaa godhu. Anaafis isiniifis amiin. Rasulli munaafiqoota nama tokko bichaa barsiisan. Umar ibn al-Khattaab faa Abubakar faan barree. Nama tokko qofadha kan isaan barsiisan. Isinii galee waan sana keessa hikmaa wayii jiraayyuudha. Tokko kana beekaa. Inni kan biraanii aan fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyatti obboleessi kiyya murtii guutoo waan inni kaasee wal qabsiisee waan isin agartan sana argamuu dhabee miti. An akka dhuunfaa kootti waan hin arge qaba. Speeshaalii fakkeenyaaf waan addaa kana gubachuu kana. Fakkeenyaaf ani gaafadheen ture garuu namni kuni amantaa sana keessa waan tureef namni amantaa kana gaafa seenu waan akka kanaafaa godhatutti fakkaate tariiti yookiin immoo guyyaa tokko hin deeba waan jedhamu abdii waan jedhamu tokkotu jira. Isa kanaaf amma eenyu maqaan isaa obboleessi isaa kuni akka inni kafare nuti kana dura beekna. Kana dura garuu isatti an islaamadha an hin kafarree of jedha. Amma namni tokko an hin kafarree sagaleen sun sagalee diitiidha. Sagalee wanniidha. Sagalee qoosaaf waraabamedha. Sagalee maaloodha jedhaa ture abdiinii jechuudha. Yaadattu yoo ta'e amma namni tokko ani muslimadha jedhutti nama tokko natti kaafira jechuun ni ulfaata. Inni kun akka jirutti ta'e dhimma Heydar kanaan wal qabatee an akka dhuunfaa kiyyatti tokkoffaa Heydarii fi yoo birriin amma jedhamu kun yoo gaafa abdiin dhahamu gaafa abdiitti zayitiin namu sana kennameef ta'e abdiitto zayitiin nammeera. Komishin akkamitti gaafa sana walii galame eenyu duukaa walii galame yoo birriin kun birrii komishin ta'e erga nachii ka'ee yoo ta'e immoo yeroon sunoo darbeera innoo yeroo sana dandamateera akka waraqata sanarraa ilaala guyyaasa 2 isa sadaffaa dhimma qarshii kanaa wal qabsiise inni barruusaa kanarratti birrii kana komishinii laadheef jedhemo liqeessennaaniif na jalaa fudhate jedhemo maali yooma komishinii laateef mucaa kanatti ittiin xiqqaatu dhugaadha rabbi dhugaa nama dubbisu yoo fakkeenyaaf komishinii dhate mee komishinii mayyoo haa ta'u ittiin xiqqaatu birriin kun innuu miliyoona fakkeenyaaf kan nuun engadda herrega kan ani wanni irraa arge keessaan dhaqee akkuma asliin dubbateen gaafadhee biyya bilbilee bare isa miliyoona 16 kan Awaash hin baramne kan Oromiyaa hin baramne kan teelee birrii bilbila irratti galuu danda'a birriin kun gaafatameera Ijraan baankii wantoonni kun hundi jiru dhaggeeffadha wantoonni kun hundi jiru wantoonni kun hunduu hin tuqamne amma erga dubbiin kunaafu fayyaa keeti caala inni haa dhaqu
dhaqe obboleessi kee dhaqe ati yoo islaamummaa barbaadde keessa taa'i fayyaan kee hunda dursa fayyaanii bu'uura namummaa ilma namaadha ajandaan kun haa dhaabbatu warri isaan ajandaa godhatan dhiisaa jennee viidiyoo waraabnaan hin ta'uu jedhamee erga abdiitiin dhufamee as ba'ame jechuudha. Erga wanti kun dhufamee as ba'ame wantoonni ta'an hundi guutuun as ba'uu qabu. Sababiin akka namoota biraaf barumsa ta'u. Sidii gala wanti hafuu qabu tokko hin jiru. Yoo komishinii biraa si laatera ta'es gadaa baasuu eedar kan biraa ela kan biraas yoo sirratti galeera ta'e gadaa ba'u. Sababni birriin sun si galeefis tokko lama sadeedhi yoo rasiitiin sun rasiitii sirrii ta'e rasiitii sirriidha nuu jedhe tokko. Erga sirrii ta'e sababa birriin kun si galeef lafa kaa'i. Maaliif birriin kun si gale? Ani sitti ni yaadda. Garuu si caalaa dhugaan jaalladha. Maaliif si gale birriin kun? Komishinii walii galtee moo maaliif si gale? Ani eddee birrii kanaa mini qubna gara birrii kanaa mini mileenni 5 sitti xiqqaata. Garuu sababa birriin kun galeef ibsiif hawaasa bal'aaf. Nuti fakkeenyaaf biyya namaadha kan nu jirru. Biyya keessa hin jiru. Itu biyya keessa jirra ta'e dubbachuu dandeenya kun akka murtii fa'a. Silaatii amma fakkeenyaaf naan fakkeenyaaf murtiitiin dhimma kanaa keessatti hirmaattee hin beektu jedhee namni irraa fudhachuu dhiisuu danda'a. Ani tun biyya keessa jiraadhe dhimma kanaa dubbadhee immoo narraa namni fudhachuu danda'a. Dhimma kanaan dhimma gara diinii kanaan namni waan xiqqoo tokko na beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gara kan murtiitti yeroo deebu murtii ani si jibbee yookaan jibba keef maaliif jedhee hituu hin taane nama kana nama islaamummaatti dhufe kana dhiitanii dafanii keessaa baasuu fakkaataa jechuufan dhufe si qeeqe. Akkasitti naaf hubadhu isa dhiifama moo dhiifama rabbi jaallata soori obboleessa kiyya dhiifama. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Idar gara gaaffii kootti deebii gaaffii koo naa deebisi. Qarshiin si ergame sababaa maalidha? Qarshii tatti fudhatte komishiniidha moo rasiitiin sunoo sirriidha moo sirrii miti? Silkiin haasaa jira eegaa xiqqoo. Ahmed barsiisaa olotaa. نعم أستاذ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتا كم؟ هندي كيسان نقال الحمد لله هيوما. نقافة يا الحمد لله. تسي أس إرجعت اللاعبي سنتر إفهمه. ودقيقة تكوكفا وأتوكو سكافة دين قدامو يومي بالبلاني سي بالبلي سجوكا سنتره. Maqaa kennoone dheengadda akkasitti naasee abaluun yoom kafaraasi jedheen ture yaadatta? Yaadatta? Yaa yaadadha guyyaa eenyuun si jedha? isuma kana galatoompi. Maal sin jechuu barbaadeen ela kanadha dhugaa isinitti muufi wallaalee tuun taane namni ela yoo dafanii nama kana achi ofirraati dhiiban yoo ilaalanii wanneedhan malee akka waan muslimoonni islaamummaa keessaa nama remove godhan fakkaata beektuu jiru. Kanaaf obsan rabbiin waan khayrii wayiif waan kana fide mee isin gara wal qeeqaa gara wanni jedhaa kana dhiisa. Wanti bade abadu khayrii maaf bade garuu ammeenyaaf akka inni badeetti in ilaalina. Khayrii maaf waa hojjeta rabbiin nu qulqulleessuuf nuuf qulqulleessuuf jedheeti. Galatooma. Salaamu alaikum. Salaam wa rahmatullah. Dhugaa jettanii galatooma garuu namni hafe jira. I think namoonni hafan jiru too namoonni sun dhufanii erga yaadni kun ka'ee yaadni kun asumaan gara itti ba'ee osoo goolabame bareedee yaadanii jalqaba irratti warri koomantii jala jirtan please nuti ammas obboleessa keenya Abdii Raggaasaan jaallanna an akka dhuunfaatti nan jaalladha nan kabajaanii siilna waggaammaatti obboleessa keenya muslimaati
rakkoon isarra ga'ee jira, dhibamee jira. So dhibeen isaa sun nu gaddisiisa. Akka fayyuuf illee du'aa hin goona. Kun kanadha. Akka waan nuti diina isaa jaanetti yookaan immoo akka waan isaa jibbinee Haayidereef loogoodhaaf yookaan biraatiif loogoodhaaf as ta'aa jirutti isin hubatinaa isin. Kan dubbachaa jirrus immoo ajandaa suusii ajandaa yookaan araadaa ajandaa qabaannes miti. Waa'ee ajandaas dhimma itti hin qabnu garuu wanti diiniidhaan dhufame kuni yoo hin qolatamu ta'e yoo irraa hin dubbatamu ta'e dhugaa fakkaachaatiin deema. Sobnummaan gaafa deebamee dubbatamu dhugaa fakkaachaa deema. Kun immoo saaxilamaa deemuun dirqamadha. Amma wanti Ustaaz Ahmad kaasanii sirriidha baay'ee sirrii. Fakkeenyaaf nuti wanti jalqaba namatti hin duullee fi waan biraatiif miti. Osoo jalqaba namni kun waan akkasii hojjeteera jennee dubbanne namni jalqaba nu arrabsu isinuma. Wallahi wabillahi isinuma nu arrabsa. Ammayyuu nu arrabsaa jirtu bara. Osoo amma jalqabamaaf teessanii ergamni islaamummaa keessaa ba'ee maatti duultuu namaan jettu. Jalqaba osoo itti duullee isintu maal godhan jaallattu yoo ta'e gaddaa makmaaksa wayii gurbaan sallaayichi suni posti godhee ture hin balleesse. Basaasicha sana hin beektu basaasaadha maqaas. So gaafan waan sana screenshot godheen ol kaa'ee gaddaa barreeffama irratti barreesseen posti godhe osoo inni hin kafarin dura. Gaafa kana posti gaafan godhe ijoolleen baay'een koomentii irra dhiftee maaltu si galchee dubbii maa qoqqottaa akkasuma godha nuti hin beekna waan ta'eef kanaan durallee musliima akka inni hin turre charchii afaan amaariffaa deemee akka inni waaqeffachaa akka inni ture hin beekna charchii afaan oromoo hin deemu charchii afaan amaariffaa naannoo askoo jedhamu finfinnee keessatti achitti waaqeffata ture namni kun jechuudha. So hundi keenya hin beeka Umar Armaallee hin beeka namni baay'een personaalii namoonni baay'een namichi kun amantaan isaa nu shakkisiiseera. Amantaa isaatti dhibba quufnee hin jirru jedha namni hundi namni lafarra deemu hundi gurbaanuma kana jibba bakka akhlaaquma isaa arge jechuudha akkamatti namatti ifa waan ta'eef jechuudha argatanii kanaafi dursanii wanti hin dubbanneef kanaafi malee iccitii wallaallee yookaan ragaa dhabneetii miti ammas ragaa baay'eetu jira wantoota adda addaatiif kanaafuu isin akkasumatti nu hubadhaa jechuu barbaanneeti amma Haayidareetti deebi'aatii gaafii nu gaafadhaa maallaqni sun maallaqni amma post ta'e sun maallaqa dhugaati immoo sobaadha maaliif gale akkamitti gale kan jedhu nu gaafadhaa Haayidariin itti fufa. በጣም ጥሩ ስለ ጋፊ ከናን ከራ ገባባቲ በርግጥ ዱጋ ዱበቹዳፊ والله ربين غافا نما بداسو نما نماسو اني اما ريسيتي كانلي اكاونتي كانلي همبيخو يوجدي هندندا حقيقه يوسنتمي هولن تينا هولن بد بيتالن غافن اكاونتي كو اما خيتو نم تكورغان قب نرو اكاونتي كنا واكچو سدندو واكدن مالي في اسن كجيبو وان بربانيف غرو حقيقه جرو نمن نفي اي ثينك من مسلمه كون شفتنو وروني اسلام ما قبان اكاتات يو والشك اتكاكاتات تيرا قران ربي قبا دكاكاچو نندان مالي في ملك نو كسينه ملك نو كمسينه كاينيو توانجر addaan baasee isin himuu hin danda'a. Rakkoon tokko illee hin jiru. Namtichi diraamaa musalsala guddaa qabatee deemu kun silaa dhufee bakka inni jirtu homa inni jedhu osoo gurra keessan hin dhageessanii anaa fi waa'ee kana isa anaa fi mucaa Dane jedhamu jira. Jara kana as fidaati mee mallaqa kan akkaawuntii kanarra maaliif akka inni galchee walumaa osoo gaafattanii maaliif yoo asii waan barbaade haasa'e dubbima sana harkaataati. Dubbisan harkaataati. Osoo dhufe hin dhufuuf malee bargit amma kun hin dhageeffataa barre tiiktookii kudhan qaba waan ta'eef dhokatee dhageeffata abdii waan gootu tiiktookii barbaaddeen kootu ol seeniiti mee kootu bargit ati osoo muslima taate quraana qabachees kakachisan dhugaa dubbachuudhaaf osoo nama muslima taate quraanaan si kakachisa garuu akka ati quraana hin kakanne waan dhibba waan beekuufi جرانا ما هنقول جدير وما هنقول لا والله تيك توك أبديت
Akkana wayyaa dhiiru. Akkana wayyaa na fakkaata. Akka ammaa kana dhisa. Akka ammaa kana dhisa. Hizbii. Eewwa. Akkana dhisa. Mucaan kun osoo islaama ta'e wallaahi wabillaahi watallaahi waa takka illee godhu quraana qabachisee in kakachisa mallaqa haga inni barbaade haga inni jedhe akkaawuntii irratti dabarsaaf isin biratti haa dhufu. Garuu islaamummaa isaa ani afaan isaatiin malee gochaa waan irratti hin arginee fi an akka nama islaamaatti ilaalu dhiifama naa godhanaaf. An abdiidhaan musliiman jedhu wallaahi laaziin. Namni gaafa hin salaanne, namni gaafa hin qaraane, namni gaafa islaamummaan baranne, namni gaafa masjida rabbiin dhaqne, mee abdiin raggaasaadhaa jedhan egaa amane kun waggaa hagana daawwaa irratti hirmaata ulmaa afoo dhabatee haasaa akkasii maarreedha daawwaa godha. Mee masjida anama fakkeenyaaf ganda keenyatti dhayxee waafatte haydar masjida jamaa masjida kamii akka ta'e beekamaadha. Shakkii tokko malee kan inni dhaqaa salaatu. Ka bakka dalagaa dhaqee salaatu illee jamaan na beeka. Ka bakka safaraatitti illee masjida lama sadii jira ganda keenya alhamdulillah masjida baay'ee jira. Zuurii achitti asraa achitti magriba ishee salaanna. Mee addisuun erga shahaada qabate abdiin erga shahaada qabate mee masjida kamii salaata maqaa masjida sanii beeka. Mee jam'aan masjida sanii ragaa haa ba'uu fi masjida keenya salaata jedheetiin. Wallaahi. Hin salaatan ijoolleen kun lammanuu amma isin xiqqoo addisuu akkasii addisuu wanni godhe rakkoonsaa hin as naqe. Ifa godhe. Nama durtu guyyaa adiidhaan mazmuurii banatee deema. Makiina habbaa tokko tokko qabanii lama bitatanii dhiyoo kana ittiin dalaganii mazmuurii banatee deema. Guyyaa adiidhaan sana ammoo nama hedduu argina nama hedduu argina. Cherchi oola. Alaa kulli haalini abdii raggaasaadhaa as fidaate dhagahuu jira ol haaseenuuti mallaqa kana maaliif akkaawuntii kanarratti galchee waan jedhu haa dubbatu. Ani waan biraatiin hin kakachiisu jiru. Mucaa xiqqaa san qabatee fidee yoo inni harka lamaan qabatee daa'ima xiqqaa waa takka hin beekne kana rabbiin narraa haa fudhatu takka rabbiin akka na gubetti isa haa guu mallaqa kana koomishinii haayidarii kenna yoo inni jedhe wallaahi wallaahi kun osoo akka ilaaltan dabarsaaf mallaqa isaa irratti takka mallaqni kun mallaqa uummata musliimaati waan ta'eef bakka isinnaan jettan fida bakka isinnaan jettan sa'aa isin barbaadanitti haqa uummata musliimaa kana bakka isin jettan ni kenna. Waan garaa isin nyaatu keessa mallaqa kana maaf akka galchee rabbi isa qabuudhaaf riizinii barreessee jira gubbatti. Riizinii irra barreessee jira. Sababa mallaqa dabarseef. Hillaalinaa warri beektan dhaqxanii maaf akka dabarsee gubbatti barreessee jira. Koomishinii hin jedhu iyyuu. Sanii fi ammas waan gootanii ani mallaqni kun maaliif akka galee mallaqni kun ka'eenyu akka ta'e mallaqni kun hin beeku jechuu hin danda'u. Maaliif nama kijibe ta'a. Nama kijibe ta'a waan ta'eef ani isin kijibuu hin barbaadu du'ee lafarraa bada malee. Rabbiin dhabuurra akhiraa dhabuurra isin dhabuu naa wayya. Mallaqni kun maal akka ta'e isinitti himaa ragaallee itti qaba. Ragaa namaatis ragaa barruutis itti qaba. Fida mucaa danee jedhamu ragaa jira. I think mucaan sun hin kijibu danee jedhamu mucaan kun kiristaana danee fida. Lammaffaa abdi raggaasaa fida. Mallaqa kana maaliifi itti dabarsee haa jedhu. Inni tokkoffaa laawwan isin galuu qabu. Koomishinii kenneef jechaa jiraami. Duuba koomishinii naa kennuun badi hanna jirana. Hanna naan jedha. Koomishinii fudhachuun badiidha. Murtii koomishinii fudhachuun yakka. Koomishinii akka waliigaltee keessaniiti akkaaf yakka osoo hin ta'in dogoggorri isaa koomishinii fudhachuu. Koomishinni seera rabbi koomishinii jechuun bar waan dalagdee irratti waa hojjetan si kafalan godhami. Yaa garuu dho'isuutu dogoggora wanta ta'e san dho'isuutu dogoggora malee. Akkasii miti kaa dhoksu miti kaa. Fakkeenya siimuu mana tokko namaa bittee 10% yookaan 2% kan kee koomishinii fudhachuun rakkoon qabu. Makiinaa takka namaa bittee 2% koomishinii kan kee fudhachuun seeruma dallaalaati. Garuu dallaalli koomishinii mee fudhata murtii dhiifama naa godheeti. 10% yookaan 2%. 10% kana herregimee miliyoona 24 kanaatti dhiifama naa godheeti. Miliyoona 2,400. Ay murtii.